jawar masande grevi ajjeese. Keessa beetiin jira. Caalaa. Oromoo waan haluun beeku. Hello. Galaame. Manni duubadha. Hayye. Yooyyaa. Yooyyaa. Muktaara wayizii bagana yaan dhufte. Yooyyaa Oromoo yooyyaa. Arraan tana beektaa. Muktaar fayyaa ta'e galatoomi. Saayiboonni kiyyaa nama 5,000 oli. Nama 5,000 kaaniin siigaltee warra rikostinatti ergee nama hedduudha. Kumaa oluu ni ta'a. Duuba nama 5,000 7,000 warra flow na godhe wajjin hedduun qaba. Arraan tana siigaltee yooni as keessa warri firendii kiyyaa ol seenne hunda blog godheetiin fixa arra. Arra galaa wallaalla. Blog. Arra karoorri kana. Warra bilisiginnaa qofaatutu blog nama godhee as keessa nama yaasa. Arraanis karoora akkasiitiin qaba. Blog. Diimaa irra kaayatiin as keessa aare. Yookaan yoo blog nun godhin jettan seenaati. Hirmaadha. Namni siigalteef dhaqqabuu barbaadu. Dafaa seenaa. Namniif dhaqqabuu barbaadne. Hanuma taa'ee nama dhageeffatu. Hayyaadan kannan. Arraan tana isinirraan kaa'u ta'a. Anjoollee abshaalaa qeeroo siigaltee tayaada kannattu. Takallattii nama qabsiiftuun barbaada jechuudha. Warra siigaltee mise firendii kiyya ta'anii akka warra paarlaamaa Itoophiyaa warra yaadan kannanne kana as keessaa hin gurguruu taarra. Diimaa irra kaayatiin darbuu taarra. Abbaa fedhe haa ta'u. Akkasitti hubadhaa. Ifda qabaa dafa seenaa. Namni kaan beektaa seenaa jeen nama kadhataa seenaa ani hin kadhadhu har'a. Gadumaan darba mana kiyya keessa. Kanaaf dhiyaadha. Nama afurii jira. Nama afuriif haasoo Oromoo kabajamaa kana. Haasoo qaalii. Haasoo wanti qonni ulfaata. Nama afuriif haasoo inni ulfaata. Silaa irraan tana siigaltee laayifii kana afaan Amaaraatiin isinii gad diriirse. Warra 5,000 fi 6,000 firendii kiyya ta'e hundi gayyaatanii siigaltee as gubba baatanii yaada bareedaa hannuu fi hawaanaan ja'uu fi akkasi gaffiidanii jechuudha. Kanaaf irra booda bakka afirraa hin dhiisaniis afaan Amaaraa haasoo wayya. Akkasimi. Kanaaf dhiyaadha. Dhiyaadha.
الرقا وانو مسيقلتي حالو ما يرو الراين dubbachuu barbaada hedduullee dubbachuu fadhu hedduullee dubbachuun barbaachisu har'a kanaaf wanni irraa dubbachuu barbaadu haala siigaltee abukaatoo sanirraayin dubbachuu barbaada abukaatoo siigaltee Abduljabar hussen namni hundinuu oromoon hundinuu siigaltee dhageessanii jirtanii kaleessa siigaltee Abduljabar mootummaatu ajjeesee malee akkamitti du'ee haala inni du'e siigaltee addaan hin baane ture arraan tana manguddoon oromoo warri siigaltee sirna awwaalchaa irratti hirmaatee ture himanii jiran qaama isaa gama duubaatiin akka waraanamee ajjeefamee sanirra darbamee ammas qaamni isaa eega gubbaarraa baqeeffamee ilaanqa jalaatti akka baqeeffamee himamaa jira manguddoon siigaltee mirkaneessanii jiran jechuudha kanaaf wanni nama ajaa'ibsu beektaa wanni nama ajaa'ibsiisu oromoo tanarra oromoon teenya abbaan fadheeyuu yoo du'e oromoo waan jechaa turte beektaa waan jechaa turre beektu gaafa siigaltee jawar akkasitti biyya keessa deemee ummata oromoo kana siigaltee akkaataa sagantaa kaafaa'oo itti ibsaa gaafa ture gaafa siigaltee aggaammii jawar san oromoon tun nutii waan jechaa turreetu ture jechuudha dhaadachaa ture gaafa mootummaan tun jawar tuute qiyaamaatu tahaa jechaa ture qiyaamaan mee taatee qiyaamaan jawaaridhaa seene qabsaawaan oromoo kan siigaltee oromoodhaaf halkanii guyyaa qabsaa'u Hacaaluu Hundeessaa ni ajjeefame oromoon siigaltee haatee warra Hacaaluu ajjeesee fi dhiiga Hacaaluu baasuu irratti wanni akkasitti siigaltee itti deemnee qabsoofnee mootummaa sanuudha qabnee siigaltee dhiiga Hacaaluu barbaannee beeyna hin barbaanne mootummaan siigaltee mootummaan warri piippii kun mootummaa akka malee oromoo tuffatte jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf oromoo akka malee tuffatte oromoo warra siigaltee hojiidhaan qabsaa'uudhaan mootummaa tana siigaltee yeroo hayyoota oromoo ajjeesan yeroo nama oromoo ajjeesan oromoon siigaltee karaa dandeessuun qabsooytee dhiiga nama keenyaa baasuu dhabuun akkanumatti nama oromoo siigaltee ajjeesaa jiranii jechuudha nuti fakkeenyaaf dhalli oromoo akka aadaa wanni godhanne namuma du'e siigaltee liistii warra du'ee qabanneetuma waliif gabaasu liistii warra du'ee qabannee walii gabaasu yeroo diinni nu ajjeese diinaan nu ajjeese akkana nu ajjeesanii haala siigaltee diinni itti nu ajjeese bichaa walii gabaasu malee dhiiga nama keenya hadu'e san akkami baafnaa akkami dhiiga nama keenyaa baafnaa irratti wanni takka wanni daleen hin jirtu wanni daleen hin jirtu wanni siigaltee gumaa kafalan hin jirtu wallahi qaanyi oromoo irraa wallahi salphina oromoon salphina keessa jira salphina keessa jira haleessa jawar faayidan oromoon siigaltee ta qiyaamaa buufne jechaa turte qiyaamaan buufne Hacaaluun du'e umaan goone kanaaf nama oromoo beekaa oromoo guyyaadhaan ajjeefamaa jira jechuudha dooktarri oromoo wallaggaa tana keessatti aadaan hin dhumne ijoolleen oromoo ajjeefamaa jirti nuti siigaltee torbaan tokkoo fi guyyaa lama siigaltee fifiineetuma galla ummata miidhamaa warra miidhamu warra keen qabsooyin
warra dhiiga ummata isaa hin baafne warra dhiiga obboleessaa hin baafne ummata akkasiiti ummata akkasiiti qaanyi kun oromoorraa qaanyi qaanyi akka maleeti yeroo arraan tana sii galtee abukaattoon jawar maammaffaan abukaattoon oromoo jechuun Abduljabar Hussein abukaattoo oromooti beekaa oromooti hayyuu oromooti nama sii galtee ummata kanaaf dhaabbate nama mootummaan tun siyaasaadhaan kubbaatti galchuu deemtu falmee nama sii galtee seeraan oromoo tana olaba baasuu irratti nama hojjechaa ture hojjechaa jiru jechuudha. Arraan tana nama akkanaa nama jabaa akkanaa oromoon dhabdeetuma qabrii irra dheeyitee ootee shuuf qaanyi oromoo laal oo'aniituma sii galtee arraan tana namni nurraa du'e kun jawaarii nurraa du'e gisee jaanni oo'an qaanyiidha kun qaanyii guddaa arraan tana beekaa keetii fi hayyuu kee yeroo ajjeefamu wanni sii galtee biyyisan keessa teessun jirtu deemii qabsooteetti makame deemii dhiiga obboleessa keetii baasi dhiiga obboleessa keetii baasi dhiiga obboleessa keetii teesseen baaftu qabsooytee baafta haala dandeessuun qabsooytee baafta waraana kee bira dhaabbatteetiti waraana keetiin makamtee dhiiga obboleessa keetii baafta gootummaan kana nuti ammoo boo'icha keessaa ba'uu dadhabnee jirra boo'icha keessaa oromoon ba'uu dadhabdee jirti yeroo namni keenya nurraa waatee warruma silaasi kallattii qabsoo nuu kaa'uu qabuututu yeroo namni keenya du'e nu boochisa ni oona jechuu akka dhalaatti dargaggoota oromoorraa qeeroo oromoorraa dhiira oromoorraa boo'ichaa miti oromoon sii galtee gootummaa oromoota duraa yaadannu oromoo namni tokko sii galtee diinaan irraa ajjeefamnaan oromoon gumaa ofii kafaltu malee dhiiga san kafaltu malee oromoon alaan galtu dur alaan galtu oromoon arraan tanaa garuu warra dhiigan kafalan warra namni biraa akka dhiiga kafaluuf feetutu ummata akkanaati jechuun nuti ummata akkanaati qaanyi wallaahi qaanyiidha kanaaf abukaattoo oromoo hayyuu oromoo dhabuun keenya haalaan nama gaddisiisa akka malee nama gaddisiisa akkuma oromoon sii galtee yeroo namni miidhame oromoon beektaa wanni itti beekamtuun yeroo wanni takka taate yeroo diinni si ajjeese yeroo rakkoon sirra geesse yeroo miidhamte dafanii maallaqaa wal qaqqabuu ni beeyte jechuudha beek yeroo miidhaa dafanii jitti sii galtee waliif daddabarsanii yeroo namni sii galtee fayyaa qabu ummata ol bira dhaabbachuun beeyin yeroo namni sii galtee du'e waan ruuzaatii fi waan foonii olii baasanii fiiganii sii galtee waa godhuu oromoon tokkoffaa tana kanaaf oromoon sii galtee boo'ichaa fi boo'icha keessaa ba'uun barbaachisaadha jechuudha nama oromoo ajjeese magaalaa adaamaa keessatti ajjeesan dargaggeessi magaalaa adaamaa keessaa maalee gujjira ummanni magaalaa adaamaa keessaa maalee gujjira moosii galtee waraana bilisummaa oromoo hagaara jiruutu adaamaa dhaqee diinee isinirraa ajjeesa naftanyaa yoo oromoo ajjeefte naftanyaa san sii galtee waraana bilisummaa oromoo dhaqee isinirraa ajjeesa qaanyiidha numa oona jechuudha adaamaa lafa oromoo keessatti yeroo amma duraatis naftanyaan nama keenya hedduu ajjeefte nama keenya hedduu waraante adaamaa tana keessatti
Adaamaa tana keessa warra baqate akka malee warra siigaltee naannoo Somaalee irraa baqate akka malee itti dhaqanii ajjeesaa turan. Meeqa yeroon Adaamaa? Mee uummanni Oromoo kan Adaamaa keessa jiru mee isa jirtan? Uummata akkan jirtan jechuudha. Arraas wanni haleessa naftanyaan uummata keenya fixaa turte. Naftanyaa fi mootummaan ammaas hayyuu kanaa fi Abbukkatoo kana haruma kana siigaltee haaluma amma dura baransaniini obboleessa keenya kana ajjeesanii jechuudha. Arraan tan ol deebitee taa'uu qabda warri Adaamaa. Ijoolleen Oromoo ol deebitee taa'uu qabdi. Abduljabar Hussein du'ee ol deebinee taa'uu qabna. Qaanyii guddaa. Qaanyii guddaa. Wareegama kafaluun barbaachisa jechuudha. Wareegama kafaluun barbaachisa. Wareegama malee gumaan hin kafalamuu hin danda'amu. Wareegama malee bilisummaan dhufuu hin danda'amu. Qabsaa'uu qabda. Dhiiga kee kafaluu qabda. Gumaa kee kafaluu qabda. Warra gumaan kafalle. Warra diina firraan dhorkine. Warra naftanyaa firraan dhorkine. Warra boo'ichaa fi abaluun nu ajjeesee bichaa walii gabaasu taanee jechuudha Oromoon. Qaanyii guddaa. Akka malee qaanyii. Diinni nu ajjeesuu dafnee walii gabaafna. Akkaataa namni keenya itti dafnee walii gabaafna. Hoo jedheetuma walii gabaafna. Garuu gumaa kafalannaa irratti guyyuma san guyyaa nama keenya kanurraa du'e awwaallannu san achi gubbas siigaltee dhiiga obboleessa keenyaan ni kafalanna jennee ejjennoo fi murannoodhaan akkasitti waan takka lafa kaayyannee addaan deemuu hin beeynu. Hin beeynu. Qabrii gubbaa dheeneeti imimmaan buufneetu magalla. Oromoon dur waan akkanaati miti. Oromoon dur wallahi gumaa yeroo masani kafalatan ummanni keenya. Abbootiin teenya gumaa yeroo masani kafalatan. Diinni tokko nama Oromoo ajjeesee nama Oromoo miidhee namni keenya ol deebi'anii galanii rafuun qaanyiidha Oromoo biratti. Qaanyi ture. Amma gaa uummata akkamiin rabbiin uumee nama uumee matuma keenya haa gaafannu. Matuma keenya haa gaafannu. Uummata akkami? Annama akkami? Oromoo irraa. Ati nama akkami? Isin nama akkami? Of gaafachuun barbaachisaa. Uummata boo'icha keessaa bahuu dadhabe. Uummata yeroo namni biraa siigaltee diinni si ajjeesu kafalachuun beeynu. Kana jechuun qaanyi kun. Yeroo diinni tarkaanfii sirra fudhatee nama keetirra fudhatee warra siigaltee deeggartoota nafxanyaatii fi warra nafxanyaa kana nafxanyaa yeroo jiru nafxanyaan Oromootis hedduu warra kana nutis tarkaanfii irra fudhannee tarkaanfii ilaalaa isaa irra fudhannee dhiiga keenya kafalachuu gumaa keenya kafalachuu Oromoon akkana beekamti. Oromoon nuti tana beenu Oromoo namaan ajjeefamtee diinaan ajjeefamtee nama isaa awwaaltee nagayaan galtee raftu ammuma dhageenya. Kun qaanyi. Wallahi kun qaanyi. Akka malee nama salphachiisa. Dhala Oromoo irraa nama salphachiisaa jechuudha. Kanaaf duutee obboleessa keenyaa akka malee waan nama gaddisiisaati. Akka malee waan nama dhagaamaati. Yeroo siigaltee ifaan bilisummaa bahuudhaaf yeroon xiqqoon takka haftetti diinaan ajjeefamuun waan akka malee nama dhagaamaati. Waan akka malee garaa nama nyaataati. Kanaaf Oromoon aadaa boo'icha wal boochisuu tarkaanfii diinni dura fudhate waliif gabaasuu dhiisuu kana dhiifnee keessaa bahuutu barbaachisaa jechuudha. Gumaa kafalachuutu barbaachisa. Dhiiga obboleeyyan keenyaa hadiinni dhangalaasee, 'Dhangalaafnee nutis gumaa kafalachuutu Oromoon takkasiiti.
Oromoon sadi beekamti. Oromoon diinaan tumamtee diinaan ajjeefamtee Oromoon galtu Oromoo miti. Oromoon kana gootummaadhaaf abbootii teenya irraa dhaalle. Kanaaf haalli siigaltee du'a Abduljabar hussen rabbi rahmataa godhuu fi waan akka malee nama dhagaamaati. Kaleessaa caaluu dhabnee silaa gaafaa caaluun mootummaan tundurraa ajjeeftu. Ummanni Oromoo xiqqaa guddaan akka jirutti siigaltee ka'ee siigaltee mootummaa sanirra fincilee dhiiga caaluu baafannee nuti siigaltee diinarraa kan kafalannu taate arraan tana siigaltee ijoollee Oromoo doktoroota Oromoo Wallaggaa kana keessatti hin fixan. Arraan tana sila Abduljabar hussen hin ajjeefamu. Kanaaf ummanni Oromoo qeeroon Oromoo dhiiga obboleessa keenya kana baasuutu barbaachisa. Baasuutu barbaachisa warra Adaamaa. Warri Adaamaa rafuun qabu. Oromoon siigaltee duuteerra Oromoon ajjeeftee dhaga'uutu barbaachisaa jechuudha. Yeroo hundaa'u listuma siigaltee du'aa tana waliif gabaasuun hin barbaachisu. Oromoon siigaltee diinarra tarkaanfii fudhattee Oromoon diina isa ajjeefte siigaltee tarkaanfiitirra fudhachuutu barbaachisaa jechuudha. Naftanyaan shira gamaa harka lafa jalaatiin nuuyiteetiti isiin akkasin nama keenya ajjeesaa jirti. Hacaaluun du'eettee diin Finfinnee keessaa bashannana. Shuuf Oromoon naatu filaal gaafaa Hacaaluu sanis. Arraan tanaatiis warra naftanyaa kana obboleessa keenya namni ajjeesa shira naftanyaati Oromoon kaatee naftanyoota warra siigaltee paartiilee naftanyaa tana balleessutu barbaachisaa jechuudha. Balleessuu barbaachisa. Dimokiraasiin naftanyaan hin kabanye. Mirgi dhala namaa kan naftanyaan hin kabanye. Ka Oromoon kabajju maali? Oromoon kabajju maali? Kanaaf saalfii keessaa ba'uun barbaachisaadha. Waan akka malee hedduu nama dhaga'amaati. Oromoon boocha keessaa baanee falmachuutu barbaachisa. Amatu siigaltee oo'uun hin barbaachisu. Ooneet mooloo sun hin barbaachisu. Dhiiga obboleeyyan keenyaa kafaluudhaaf of qopheessuu barbaachisaa jechuudha. Dhiigaa caaluu kafaluudhaaf of qopheessuu barbaachisa. Dhiigaa caaluutii fi dhiiga Abduljabarii fi dhiiga wareegamtoota keenyaa kafaluudhaaf bakki itti dheeyitee qabsootu nu jira jechuudha. Arraan tana kallattii hundaan waraana bilisummaa Oromoo horkachuu dandeessa. Kallattii hundaan. Magaalaa Oromiyaa tana hunda keessatti. Kanaaf gumaa obboleeyyan keenyaa wareegamtoota keenyaa kafaluudhaaf murannoo fi kutannoodhaan of qopheessuutu barbaachisa. Kanaaf akka malee nama gaddisiisa. Akka malee nama dhagaamaa. Waan akka malee garaa nama nyaataati. Ummata keenya ummanni Oromoo amma fakkeenyaaf Abduljabar hussen Abbukkatoo beekamaadha. Sanumaaf beekne malee Wallaggaa tana keessatti torbaanuma lama dura mucaa siigaltee ogeessa fayyaa ajjeesanii darbanii jechuudha. Wallaggaa tana keessa ijoolleen Oromoo dhalli Oromoo habarate kan siigaltee ajjeesanii darban warri bilchiginnaatii fi warri naftanyaa kun hedduudha. Nuti yeroo hundaa'u siigaltee nauma keenya hadu'e kana nauma du'e akkanatti ajjeefamee akkasitti ajjeefamee yeroo hunda walii ibsuudha. Walii ibsuudha nuti. Kun qaanyii dhaboo. Kana keessaa ba'uutu barbaachisa. Qaanyii tana keessaa ba'uu barbaachisa. Salphina kana keessaa ba'uu barbaachisa. Wallahi nama saanfachiisa. Kanaaf mootummaan tun hayyoota Oromoo nama waa barate nama Oromoodhaaf qaroo ta'e
nama beekumsa qabu nama hayyummaa qabu kana ajjeesaa jira jechuudha. Siistama laalaa. Siistamni kun siistama eenyu? Siistama nafxanyaati. Nafxanyaan nama Oromoodhaaf dubbatu, nama saba kanaaf sagalee ta'u, hayyuu Oromoo beekaa Oromoo ajjeesuudhaan beekamti nafxanyaan. Arraan tana mootummaan tunillee waanuma siigaltee Minilikii fi Haile Sillaasee irraa dhaale Oromoo godhaa jira. Oromoo godhaa jira. Beekaan tokko gandan jiru yeroo irraan tanaa kaan mana hidhaa jira. Kaan mana hidhaa jira. Kaan ajjeefamaa jira. Namni tokko siigaltee habarnootaan gaxaanaa ha mootummaan ajjeeftan jiru jechuudha. Irra guddaa hayyootaa fi nama barate lafarraa xaawaa jiran. Oromoo keessaa namni barate yoo dhabame sabni kun akkam ta'uu deema. Carraan saba kanaa malaa ta'u tilmaama isin uume. Kanaaf Oromoon bakka takkaa kaatee qabsaa'uutu barbaachisaa jechuudha. Yeroo tarkaanfii siigaltee mootummaan hayyoota Oromoo akkanaarra fudhatu atiis hayyoota nafxanyaa irratti tarkaanfii fudhadhu. Tarkaanfii fudhadhu nafxanyaa irratti. Gumaan akkas, dhiirummaan akkas, gootummaan akkas. Kana goonni, kana Oromoon dur. Tan siigaltee ajjeefamtee gumaa kafaltu manatti ol hin deebine Oromoo akkasii beeyne jechuudha. Oromoo akkasii beeyne. Oromoo irraa siigaltee tanuma Facebook irratti ol baatee du'uma Oromootii fi miidhama Oromoo walitti himtu tanaa miti Oromoon. Oromoon siigaltee gus diinni tarkaanfii irra fudhatee Oromoo yoo miidhamte yeroo sanitti siigaltee warra tarkaanfii fi gumaa nama irraa miidhamee san baasanii kan kafalatanii alaan galan Oromoo sana beeynaa jechuudha. Kanaaf salphina keessa jira. Salphina kana keessa haa baanu. Oromoon qaanyii keessa jirra. Qaanyii keessa haa baanu. Dhiiga obboleessa keenyaa, dhiiga Abbukkatoo amma nurraa wareegame kana Oromoon boo'icha keessaa baatee nafxanyoota Adaamaa keessa jiru. Shira isaan hidhanii fi shira warri phiiphii kun hidhaniin obboleessi keenya ajjeefame jechuudha. Kun ifa. Ifaa beek. Warra obboleessa keenya kana shira itti yaadee sababa Oromummaa isaatii fi Oromoodhaaf siigaltee Oromoo bakka bu'ee Oromoodhaaf falmuu qofaaf obboleessi keenya ajjeefame jechuudha. Kana siigaltee kafalachuutu gootummaa. Oromoo siigaltee tagumaa kafalattuu beenu. Oromoo siigaltee tanuma boocheetuma qabriirra teessee ootee walooftee galtu hin beenu. Oromoo akkasii hin beenu. Hin beenu Oromoo akkasii. Oromoo tagumaa kafalattuu beenaa jechuudha. Oromoo dhiiga sii baafattuu beena. Kanaaf warri Adaamaa qaanyii keessa jirtan. Salphina keessa jirtan. Salphina keessa jirtan. Kanaaf dhiiga obboleessa keessanii hatattamaan kaa baasa. Hatattamaan nama obboleessa keessan ajjeese. Nama obboleessa keenya ajjeese. Gumaasaa kafalachuun yeroon amma jechuudha. Kanaaf yaa Oromoo boo'icha keessa haa baanu. Yeroo namni tokko nurraa du'u, yeroo namni tokko siigaltee nafxanyootaa fi phiiphiidhaan nurraa wareegamu, kutannoo fi murannoon nu dhagahamtee qabsoodhaaf of hiriirsuutu barbaachisaa jechuudha. Qabsoodhaaf of qopheessuutu barbaachisaa jechuudha. Warra siigaltee arraas namni keenya nurraa ajjeefamee boruu sun nurraa ajjeefamee warra taa'u warra doofaa akkasii ta'uu hin qabdu Oromoon. Oromoo warra siigaltee dhiiga isaa kafalatu ta'uu qabdi. Waan akka malee nama gaddisiisaati. Kanaaf Rabbi rahmata haa godhuu fi obboleessi keenya siigaltee duutii obboleessa keenyaa waan akka malee nama dhagamaati. Hayyuu Oromoo kan siigaltee Oromoo bakka bu'ee Oromoo tanaaf falmaa jiru dhabuun keenya akka malee waan nama dhagamaati. Akka malee waan nama dhagamaati. Kanaaf akkuma guyyaa kaleessaa guyyaa har'aan tana ummanni keenya kan Adaamaa
gama siigaltee ijoollee isaatii fi warra isaa laaluu irratti akkuma hojjechaa jirtanitti dhiiga obboleessa keenyaa baasuudhaaf of hiriirsuutu barbaachisaa jechuudha. Waan gaarii dalagaa jirtan gama saniin. Gama siigaltee maatii isaa jiraachisuudhaaf wanni wali qabaa jirtan gaarii. Garuu waa wali qabdanii maatii isaatiif kannitanii taa'uu qofa osoo hin taane dhiigni isaa namni siigaltee obboleessa keenyaa ajjeese ifa jechuudha. Shira nafxanyaatii fi warra phiiphii kana warra bilisiginnaa kana nuti siigaltee tarkaanfii barbaachisu fudhannee dhiiga obboleessa keenyaa baasuutu barbaachisaa jechuudha. Oromoon sani beeynaa jechuudha. Kanaaf anan kanumaan jechuu barbaada. Kanaaf anan kanumaan jechuu barbaada galatoomaa.